malee marsii argachuu qabu. Dhiphina kookan marsii keessaa eeguu qaba. Bilbilli na rakkisa. Beekamni rakkisa. Gaafuma namicha kanatti yeroo itti gurguru namichuma kanatti qabeenya saalaalee yeroo isin online irra immoo galee jirudha. Hello. Masih akam jirtai nagada mani bayi sih ada tuh bayi tidak tuh detai wayo nenrakat dengan ibadah bila kemo yale online ras galte jirta mo jadi berbadi sih agak kan itu ibadah ini rafa boy sal wah jar saja nak amtai ini riba jalan tak jar riba tulisan ini yang betul ini rafna ni kau galang galaci malum magote ma akan tu botari mata pun saya semua bakawai sandi padini ini rafa ini rafa mo baka gana mo makaan hindi ba kayo sa KTF balon lang daw nakaraf eh 250 na dito lang mahal mo ito kung factory ito makain ni sarap isuwa may kapalanjiran di bayi siya wajar eh ta niraf na naman dapat tayo sandal. Barbadi akan kana bakit ko yung fulan danda. Luto mo na fitin ito. Amma ka godu. Kiri yake kadem ni yake san. Ye saujini mata yo na gesite. Sheba ka arabru mo da barbadi har an motun na kinin buluan jadi na. Hindi pati kai man ni pala nang pagtuat. Siap ku berbadi lah mereka. Akam sih. Saujini ni sawami dia tu. Anak keti muat aku main bulu. Bahkan rekat jadi ini di saw kada tu di. Dia muat ku dah. Mengilau pakai sini. Dia ku ni. Mengilau pakai sini. Akana mu kada churu fet wangila mu fakki si fadu ko tudi nasa de har ganna ni rafa wama to ko numbe ko mindi nasa de har ganna ni marafa yu tuma de se paso to yu rafa di go tena kitala eri ya ke sana ujini ko tadi nasa de sa sin ke sana kastre sina kasi da mani aba baka hasaba ba isa sin taati sana bote ni yu rafa baka yeroo inni achumatti rafee waanjirte tolee marsii koshoo bakka akkasumatti inni isin eegaati illa akkasumatti mari'adhaa kottaa gahe amma la hin turinaaqa amma
nagaa oolte? Jirtani? Maalaan immoo har'a dhimma jabaa tokkoof si barbaada. Akka irraatti si barbaadee beeku. Sitti ni madda kaayyooti na bira geesse. Waan bilbilaan haasa'amu miti wantichi yooti na bira geesse malee. Rabbi. Nuftaare. Dafika amma na qaqqabilaa amma. Irbaatas walumaan nyaanna wanna ta'eef. Jarjari. Akam? Nagala. Jirta. Nagala miti. Jirta. Naguma. Riyaga barakko mo anne barbaade Akka ramu. miti naaf dhuftee? Nagala miti at. Warreen mooto jide maarratti mo nabil billah. Maarrakkate marsiin maaltu ta'e ne rabbii gadi akkam? Ati dhugaa waa gaarii. Maaltu moodee ko meetti matti kila rakkoo ge mo yeroo mandaadatti boosa. Maal sitti fakkaata? Keetoo. Keetoo. Seeko daasana. Yaada manaa jaarsatti diga. Ati ni yaa dubbicha. Naa bilbiltu seeta. Maal ture immoo? Naa bilbiltee isa booddee amma kottu mallan. Nama yoo xiqqaate sa'aatii meeqadha? Sa'aatii lamaa wayii. Ati dubbii kana naa bilakkisi fayyadu wanti godhiisi. Amma deemnee jechuudha. Irbaata nyaanne. Achiimo. Dakki. Bakka si keessa irbaata nyaanne atamma kana booda wangeelaawiidha. Kunnee deemnachi. Maal kunuunan ibsu akkamitti? Dhaggeeffadhu. Jaarsattiin daftee raftedha. Atamma kana booda wangeelaawiidha. Kana naa ta'uu dadhabdaa wangeelaawiidha. Ati kana jedhe. Ati waa'ee majaarsatti qorachaa wanta yeroo daa. Isee toratti mee maaliin godhin? Ati dhuftu malee naan jedhu. Atamma jechuudha. Wangeelaawii waan barbaachisu hunda isaa guuttatta. Hinnaxxaa? Ol galtaa? Inteensaa nagaan isin ifata osoo jedhan san. Hin jetta hunda isaa. Wangeelaawii sobduu fakkaadhee jechuudha. Atama wangeelaawii sirriidha. Sasobaasa maalii miti? Wangeelaawiidhati. Inni madhaxxaa jechuudha. Kana nan gargaartu. Maaltu moodee mudatee yarra. Nan gargaartu. Baay'ee midhamtee himmati. Kana nan gargaartu maal lafa jedhe. Si gargaara bakka rakkoon qabu. Erga jette illee takka kana goone hiriyaa ofiillee iddoo hin taanetti gadoon sirrii miti. Kana rakkatu. Lammata waan akka isin rakkisuunis. Rakkoon qabu bakka hiriyaa gaa jira miti hiriyaa dhugaa ergatee siin godha kana hunda isaa siin tumura. Maal barbaachisa wangeelaawiidha? Uffanni kun hin ta'u. Koodii guddaa wayii fudheeni. Namoota jira taasaa yoo ta'e anaaf siif jira mani wabiidha. Asumatti si eegaa dafi fudhadhu. Akee fudhadhee dhufa fiigee. Ta'u dafi. Mataa hidhate. Hiriyaa jechuudha. Tumurra. Dafi. Keetiinis. Wanta ati bartuu haaloo. Irbaata si nyaachisee ol raftu irbaata nyaatti ittaan afaan malee raftu. Si malee dhumina qabaa. Akkamitti yaadda ati? Ani amma rafu. Maal jechuudha? Keetan dhageeddu. Irraftu yeeti maallatti mattaa beekam. Ana malee raftu. Maal taate? Nufuan amma nufuan akkam ta'a. Maal taate si malee dhumina qabattee dhimmoo ati? Maal saayitii kana raf namoota? Ati nuftu taanaan gaana nufa bakka. Yookiin kottu hin ciisna sa'aatiin dhufeera dadhabeera. Raafika erga dadhabde. Ani hojii wallaansoo naan qabate wallaansoo naan qabde maal ni gara bitan goraan. Amati. Naanni maal keessa feennaan dhuftee? Maal taate keetoo? Ata nama malee raftu? Tolti dadhabaan oola jettanii raftu? Maalirraa eddatu? Maal sitti balleesse Ani raafu amma. Amma maal sitti balleessu? Maaltu ta'e muraani kana takkasa booda? Ani amma rafuun. Kooti na gammachiiste maal bu'aanaa qabana? Maal amma qorra kana keessatti akkasittiin Isan baay'ee akkasitti qorra kana yeroo itti rukutamtu ati ammamillee akka miidhamtu beektaa? Dhumnee waliin
Maataa yoo dhuftee ciistee boqonnee hirriba keenya nagaaramnee ganama bakka hojii kee. Aki rafamta. Dhaga'aan jirtu yoo Aki ta'u. rafi. Rafoon. Ani yoo naa jirrat kan irratti sin qabu. Aki rafi. Irbaata nyaattee tamni. Irbaata sii kenneera. Aki rafi. Amma haasaa uumuutti kaatee isa dhiistee. Kun naaf tolaan jiru. Garuu maal yaaddeeti? Wangeelaan dubbisaa Maal wangeela ciisnee hin dubbifne kadhannee rabnu? Ana wajjin kadhattaare. Maal taate? Ani kadhadhu nati. Na wajjin kadhatta. Ana kophaa koo kadhatta. Ani tuuti na qabdu akkamittan iyyuu kadhadha? Kadhata naan jettan. Maali si godhee ani? Rafi siin jedhee irbaata nyaatteetta sa'aatiin itti tolee rafan. Keenya moo ni baarri koso. An keenya ta'uu nafu sagalee baarrii keenyaan beektan. Maanni isaati kana. Kan ilaali ka. Maal jechuudha? Turi meen keenya ta'uu nafu baarriidhaan ku hakkaamaa jiru keessummaa waan dhufeedha. Keessummaa maalii? Dheekamineet immoo gaafa keessummaan dhufu keessummaa waan dhufeedha kan keenyaa. Tole ka. Oluma seenaa. Nagaan mana kanaa bataa. Bakka jettanii yoo ibsamaadha. Tole keef. Tole. Noora. Nagaan Eenyu ture Noora? nagaan mana kanaa bataa. Nagaan keessanii jirtu. Nagaan miti. Nagaa jirtu. Nagaan miti. Nagaan jirtu. irra waaqayyoo magaan. Noora ka. Noora baabu. Noora barcum. Akkamsi. Noora. Keera. Tole. Nagaan miti jirtu. Akkam hafuuratti jajjabaattu. Kam dubbii bilchinna buuraa kun. Akkuma bareeda nagaa keessa. Nagaan miti re. Nagaadha jirtu. Irra immoo jajjabeessina namoota tokko deemne. Haala isaan keessa jiran xiqqoo jajjabaatan goona. Kanumaaf deemna namootiin koo wangeelaawwiidha. Lallaba deeme. Nan dubbadha jiramni ayyaana waan ta'eef. Wangeelaawwiidha? Wangeelaawwiidha. Nagaan miti re. Jirtuusi. Noora. Nagaan miti re. Jirra. Hojiin kun lallabuudha barsiisuudha. Akka biree waaldoliin jajjabaatu. Hin jabaatu. Akkas miti. Hin jabaatu. Immoo gaafara kana keessa nu kaasee hojii wangeelaa kan hojjenna. Deemnee matu haala mijeessina beektu isin anamma kennaa guddaatu narrara. Kana irratti baranii ma deemnee ma tajaajila beektu miti ree kiristaanonni bara si'ana baay'ee isaa dadhabaniiru. Anammoo baay'ee dabalaadha beektu dibanni nurraa jechuudha. Maaliif guddina hafuuraati. Bilchinni hafuuraa baay'ee barbaachisa beektu. Kitaaba tokko irraan dubbisamaa beektu. Maal jedha isinitti fakkaata baaboo kitaaba tokko nan dubbisa. Saree maraatu qoricha isaa. Saree maraatte kun akkamitti maraatti na yaada baaboo waan daa kiristaanaas dadhabina isheeti malee qoricha kana barbaaduuf immoo eessa dhaquu nu gaafata. Saree maraatte waan hunduma ciniinti. Achi goortii as goraa deemti beektu. Kanaaf saree maraatte kanaaf qoricha immoo akkamitti ilaali. Amma deemee ba'umsa nan barsiisa. Dubbichuman dubbadha. Qorichi argame kun immoo akkam hin gargaara. Hin tajaajila namoota kana kan jedhudha. Amma yeroo mana keessa dhufe kana baay'ee natti tola. Lafa sina jettan iyyuu maal eebbifamaadha. Dubbichuma kanan dubbadhu amman. Jira miti ree namoonni gaafa kanaa biratti dhufa. Wangeelaawi naan jedhu. Yaa hin jedhaan immoo nagaadha miti harka koo gaafa nagadu kanuma gammadu. Tajaajila deemeen ture dhiyeenya gara magaalaa kana. Gaafa sana sagantaa guddaa naa affeeranii. Waan inni dadhabdanii baabu. Maal inni dadhabdanii? Anaasaa natti wanni taa'eera anaasaa manaasaa. Jedhaa mana jedhu. Hojii biyya keenyaa galatu mucaako. Maaliif inni cime?
Bututa kana beekamne. Naagala Nagartuuni. bututa dura gaa. Bututa kanatu xiqqoo. Nyaata bu'uuraa sin barbaachise dheedhanii barumsa sinii kennaara amma sin caalee kennaa. Baay'ee maa jettanii turte natti tolaa jira. Baay'ee. Sagantaa wayii ture magaalaa irra sinii jedhaa ture. Yeroo inni akka jira hongeedhaa wayii dhufe lallabaa qabu. Enshi. Lallabaa nan tajaajila. Jira mitiiree barumsa tokko tokko lallaadha yeroo baay'ee sun akkuma islaama fakkeenyaaf tajaajilli dursa waan hundaati kan jedhu sana tajaajilli murteessaadha amma tajaajiltootuma darban kana gaafan ilaalu baay'een isaanii kufaatii hamaa keessaru baay'ee rakkisaadha immoo waan akkasii gaafan ilaalu baay'ee naaffaa bu'uuraati waan ta'eef maanni rakkoon qaba jiraate na dhaggeeffachaa ta'uuruma keessa galtanii iji kun yoo dhuunfate hafuurri yoo naga hafuura waan ta'eef mitiiree wal hubata wal barbaada. Basi qabee beeko. Rifisaan hin qabne jiraatan egaa kana ture beektu tajaajilli dursa jireenya gaafata. Jireenyi jiru taanaan namni maal tajaajila daangaa kamii darbee tajaajila. Ijoollummaas qaba fakkaata. Baaboo objalatten guddisaaran rakkoon qabu inni guddataara. Na guddisaaru. Faarfatu isaan. Hin faarfatu. Waadaa muddeessine keessaa hin faarfatu. Meeshaa qabata. Nan taphadha meeshaas. Akkasii. Ahaa. Sajjiran sana. Kiiboordii. Kompiitara hojjeta? Kiiboordiidhaan soomee yeroo nuyi turii dura ba'anii faarfatanii sagalee qabu sana isaadha. Akka biree waaddaanii tokkummaan see. Tokkummaa? Tokkummaa waaddaa akkam jajjabaatu haala waliin mijeessu tajaajila. Waldaa san keenyaati. Ammaan naqu waldaa. Akkasii Kanaaf qabu isaanii. sinumaan iyyuu xinnoo irraanfachuu barbaadeera. Na irraanfattanii ammasin. Mubaako. Egaa dulloomtanii Tajaajillee yeroo darbe isaan dhufanii. Konfiraansii dirree dhufee asii tajaajillee yeroo nan mallee lallabe. Asii yoo? Yeroo nammaa itti fufaa irraan jiran turre yeroo san dhufee lallabne. Karaan deeme ta'innaa laata? Inni irraanfattan fakkaata mata dureen koollee yeroo nam itti fufaa yeroo namma. Akkas ture. Tokkummaa waan lolii kun baay'ee rakkisaadha baaboo. Asiin tokko waan laccabsadhee kaa'edha. Dantaa mataa isaatiitiif. Tokkummaan irra biyya lafaa keessaas badeera. Waldaa keessaas badeera. Amma waa'ee tokkummaa gaafatan amma hongeelaa wabii waa'ee tokkummaadha. Achi bahu tokkummaadha naan jedhu. Jireenyi tokkummaan qabu taanaan hin minyaawu. Kanaafidhaan ilaanii dhoksaan goonni guddaan waa'ee tokkummaa ta'u. Akkasumas jira mitiiree wal dhageetti dhaba waldaan. Wal dhageetti dhaba nama hojii kanarratti fuulleffadhee kan hojjedhanii. Daran ayyaanni kunis naa baay'achaa jira. Gaadummoo lafa jira jettanis isinii kennama. Lafa hanga handaara lafaatti lallabdu dubbicha nuu jedhe waan ta'eef. Lallaboo wangeelaa bu'ifaanu. Waldaa keenya iyyuu lallaboo. Inni akka miti waan dalagaa dhaqqii. Iddoon dhugaa. Tu. Alaaf mana fuutee machaa miti. Sambanni keenyaanii gadi buutanii moo? Warra wanti sanbata guddaa dhaqanii achi onni ta'an guyyaa biraan dandee kun isaanii miseensota malee cimoo jechuun hin dandeessisu. Warri sanbataayyuu. Sanbata warra dhaqanii achi dhaabatanii sanbata qofa dhaqanii achi bahu taanaan kaan kun rakkoo hamaa keessatti kufaniiru. Nu immoo tajaajiltoonni akkamitti fayyadamu. Garuu nuuf ta'eera. Mitiire. Baay'ee dabbadda nu maali. Kee tokko. Oo beeku. Agaarta. Hongeelaa wiikee. Agaan jira. Sanbata keenya waan baay'ee ergaa cimaa dabarsaa waan jiran fakkaatu. Baay'ee cimoodhaan isaan. Hongeelaa? Itti fufaa. Ana mana dubbii sagalee waaqayyootti jabduu qabdu immoo. Mee ijoollee dhaggeeffadhaa. Mee jedhe. Kanaafan jedhe tajaajilli jireenya gaafata. Tajaajilli jireenya gaafata. Jireenyi jiru taanaan tajaajillee bu'aa tokko yookiin dhiibbaa tokko geessisuu hin dandeenye. Kanaaf tajaajila gaafa tajaajilu jireenyi koomoo akkam. Ani akkam jireenya akkamii keessan jira. Sararanaaf sararame kam keessan jiranne yaaduu qabna. Jireenya keessatti jechuudha. Malee waan dhaqu yoo ta'e boordi maddagaa jira. Waan kiristaanaa akka kiyyoo qurxummii qabduuti. Kiyyoo nama gaafa darbatamu
galaana keessa gaafa darbatamu fatteesi raachasi waan adda addaa guuree deebi'a. Waldaan kiristaanaas akkasuma wanta adda addaa of keessatti qabdee amma sanbata guddaa namni hundumtuun dhaqaa. Kun immoo jireenya miti. Egaa tajaajilli baay'ee murteessaadha. Tajaajilli baay'ee murteessaadha. Tajaajiluun egaa baay'ee murteessaadha. Ani amma hojii koo hafuuraa keessatti tajaajila koo keessatti baay'ee iddoo guddaan qaba. Egaa jira mitiire. Egaa tajaajila akkasumatti tajaajila egaa hojii keenya immoo tajaajila. Ima tajaajila dhoossinee tajaajila garuu rakkisaadha guyyaa tokko gadi ba'a. Malee tajaajilli murteessaadha. Daran olaanaadha. Akkasumatti tajaajila yeroo tokko haaromsa isaanii hubuu malee. Egaa ulfinni baay'ee murteessaadha. Egaa dadhabinni wantotaas kubeera waan ta'eef kana immoo irratti dammaqee hojjechuu qaba waan ta'anii iddoo mudannoo akka adda jiru walatti irratti mul'achuu qabu jechuudha. Kanaaf tajaajilatti tokkummaa uumnee hojjechuu qabna kan jedhudha kanan yaadu. Kanan yaadu baay'ee murteessaa iddoo olaanaa qaba tajaajilli. Jira mitiire tooftaa gaafata malas hin gaafata. Itti fayyadamuudha wanti guddaa fayyadama kana immoo eessa dhaabannee itti fayyadamna akkamitti fayyadamna eenyu fa'aa wajjin gargaaramu kan jedhudha wanti guddaan murteessaa inni olaanaan jechuudha. Malee tokkummaan kun hin kufu garuu kaasuudhaaf immoo akkamitti eessarra baanee akkamitti tajaajila isaan kana kan jedhudha. Egaa dubbicha keessatti wanti guddaan waan nama shawwadanii nama dhoksanii hojjechuu danda'u garuu wanti guddaan jiru tooftaatti fayyadamuu. Malee maal ijoolleen keenya hin shawwadu mariidha geggeessaa isa deemnee kaa'anne shawwadanii waan barbaadan hojjechaa oolu. Kana immoo garaarratti yoo qabsaa'e waan dhaan tokko yoo fayyadame malee baay'ee rakkisaadha jechuuf kan jedhe. Malee isaanii guyyaa tokko mooma qaban warra akka godhan kuni har'a tooftaa mataa isaanii fayyadamu. Claro. Quieto. Quieto. Sofuko. Rakkadhe. Akkasiin Sabaloonni bira jettu. Keeto